Naannichatti hojiileen fayyadamummaa uummataa mirkaneessanii fi guddina biyyaa utubaan hedduun raawwatamaniiru jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa. Magaalaa Adaamaatti eebbi piroojektootaa marsaa lammaffaa gaggeeffame. Magaalattiitti marsaa lammaffaan piroojektonni eebbifaman giddugala hawaasaa yookaan Adaamaa Siitii Areenaa fi wiirtuu daataa magaalaa Adaamaati. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee wiirtuun daataa Adaamaa bulchiinsaa fi kenna tajaajila dijitaalessu akkasumas bulchiinsa ragaa ammayyeessuuf gahee bahataa jedhan. Giddugalli hawaasaa Adaamaa Siitii Areenaa meetira iskeerii 47,000 fi 100 irratti kan hundeeffame yoo ta'u tajaajila hunda galeessa iddoo ispoortii, daldalaaf kutaalee oolan akkasumas iddoo dhaabbii konkolaattota ammayyaa'oo fa'aa of keessatti hammatu kaasan. Kana malees iddoo bashannanaa fi hawwata turistii ta'ee tajaajilaa ibsaniiru. Piroojeekticha kan hojjete dhaabbanni misoomaa magaalattii Adaamaa Investiment Group erga hundeeffame yeroo dhiyoo ta'us cichoominaan muuxannoo gabbifachuun ergama gurguddoo milkeessuuf yeroo umrii dheeraa lakkaa'uun akka hin barbaachifne qabatamaan agarsiiseera jedha. Jaarraa 21ffaa keessatti argamnu. Kanaafis of qopheessuudhaan dinagdee dijitaalaa uumuudhaaf qophaa'ummaa keenya kan ol kaasuuf tajaajila amma kenninu caalmaan kan fooyyessu egereefis qophaa'ummaa keenya kan ol kaasu bulchiinsa ragaatiif ka'umsa kan ta'e qopheessineerra. Piroojeektiin inni lammaffaa guyyaa irraa eebbifneef amma biratti argamnu Adaamaa Siitii Areenaa piroojeektii addaati. Piroojeektii guddaa agarsiiftuu danda'amummaa yaadamoota keenyaa kan hubachiisedha. Piroojeektiin kun akkuma ka'e humna keenyan dhaabbata misoomaa Adaamaa Investiment Groupiin kan ijaarame muuxannoon guddaan kan keessatti horatame hojjechuuf dirqama bara dheeraa turuun akka hin barbaachifne kan hubanne barachuuf qophoofnan jijjiirama fiduuf qophoofnan akka danda'amu kan hubannedha. Adeemsa hangamaa waggoottan darbaniitiin oomishuun qaala'insa gabaa furuu fi haasaa bira darbee carraa hojii qabatamaa uumuu akkasumas walitti dhufeenya hawaasaa fi mootummaa cimsuun akka danda'ame ibsan. Akka waliigalaatti caasan Adaamaa sadarkaan jiruuf uummanni magaalaa Adaamaas barachaa kan dhufne oomishuudhaan qaala'insa jireenyaa injifachuun akka danda'amu barnoota arganneerra. Carraa hojii qulqulluu uumuunis akka danda'amu lakkoofsarra kan darbe ceesisuun akka danda'amu qabatamaa gochuun akka danda'amu ilaalleerra barnootas irraa arganneerra. Warraaqsa industirii godoo uumuu fi bu'uura industirii kaa'uudhaafis akka bu'aatti hojii ilaalluudha. Inni biraa fooyya'insa jiruuf jireenya uummata keenyatiif haalota dandeessisan uumuu irratti argamnaa hojii akka bu'aatti ilaalluudha. Dabalataan deemsa keenya waliigalaatiin walitti dhufeenyi mootummaa fi uummataa yeroodhaa yerootti fooyya'aa dhufeera. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa dabalatee hooggantoonni mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran saganticha irratti argamaniiru. Waggoota 5 darbanitti piroojeektoota 100,000 fi 27,850 qarshii biliyoona 774 naannichatti hojjetamaniiru jedhan. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa wayita kana haasaa taasisaniin bara kanammoo marsaa lamaan piroojeektoota 24,000 fi 300 xumuramanii tajaajilaaf oolfamuu himan. Kanumaanis fayyadamummaa uummata naannichaa mirkaneessuu bira darbee guddina biyyaa keessatti gaheen ba'atameera jedhan. Piroojeektiin magaalaa Adaamaatti marsaa lammaffaan eebbifnes keessumattuu ammayyummaa qabatamaan agarsiisaa kan jiru bu'aa mul'ata Smaart Adaamaa akka ta'e kaasan obbo Kaffaaloon. Piroojeektiin guyyaa har'aa asitti eebbifnu kun piroojeektii giddugala tajaajila adda addaatiif kan oolu fi yaadama paartii keenyaa magaalota keessatti milkeessuudhaaf piroojeektii Smaart Adaamaa hojjetamanii bifa milkaa'ina qabuun eebbifamanii jiru. Piroojeektoonni kun carraa hojii hedduu kan uuman ta'uu caala rakkoo kanaan dura ittiin qoratamaa turre rakkoo bulchiinsa gaariitii fi kenniinsa tajaajilaa hamma tokko fooyyessuu kan danda'anidha.
iddoon Adaamaa Siitii Areenaa kana dura balfaan kan guutamee fi iddoo nageenya keenyaafiyyuu sodaatamuudha jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa dubbifne. Amma immoo hojii bulchiinsi magaalattii raawwateen iddoo ka'umsa sodaa ta'uu nafee madda carraatti jijjiiramuu isaatti gammanneerra jechuun dubbatan. Duriitti dhufnaa koosiititti gatama har'a ganama dhufnaan sirumaa narrifadde Adaamaa keessa asuman jiraayee asumattan dhaladhee guddadhe yeetan baay'een gammade. Ammallee jabaadhaan jira. Kanaan dura iddoon kun iddoo uummata kana akkasumas uummata magaalaa Adaamaa madaaluu miti. Akkasumas bulchiinsa magaalaa Adaamaa madaaluu miti iddoon kun. Gonkuma qulqullinni isaas haalli lafa kana tures baay'ee jibbisiisaa bakka balfaat ture. Bakka kosiin itti gatamu ture. Har'a garuu iddoo addaa, iddoo bashannana, iddoo addaa, iddoo diinagdee akkasumas immoo iddoo aara galfii waan hunda kan qabudha.